dura jamba chokecha manga fati ilu yetawa jitu garusu ko jamba choy kana kecha kenya ilu kecha waranga fati ilu kecha timo gamana fati ما تقول هاي وفادة لا جا أرى الرئيسة تلو لكن الرئيسة أرفاسا تلو فوري رجلا فكم ترجم الرئيسة تلو فوري تكسمتي إيه مودا فوريتي ما جلكابا الرئيسي مودا فوري كوني يوم الرجال كابا مسينا ساوان الرابط تنرا وانو جدا Egaa seenaa isaa waan irraa beeknurraa ani amma dhaladhee makana ga'utti irreechi jiraachuu nan beeka. Garuu manguddoo irraa waan dhageenyu irreecha firaasaa kun bakka isaatii siqee akkuma biyyattii keenyaatitti egaa bara Oromoon seera isaa gaaf jalaa caccabee jalaa daddabeetoo jalaa ciccatee rakkate sana addaan citaa dhufeeti sirni irreechaa kun afraasaa ta'uun isaa fi ji'a caamsaatii fi ji'a sanii keessa ittuma ba'ee ayyaantuun fi namoonni ayyaantota biyyaa ta'anii namoonni biyyi kun walitti ba'ee ayyaantotuma sanii wajjin ji'a sanii keessa ji'a caamsaa keessa irreeffata. Wajjin caamsaa jechaadha. Irreeffata garuu sirni isaa sirni irreechaa akkuma sirna gadaatitti amma wal mari'annee dur addaan citee ta'u akka hafe kana manguddoo irraa odeeffanneef nu wal geenye raawwannee manguddoonnii fi namni aadaa kana barbaadu aadaan isaa sabni isaa addaan citee yeroo isaa dhabee maalitti galchanii guyyaa Mikaa'elaa fa'aa jedhu guyyaa Gabreelii fa'aa irreeffattan malee kan jedhamu kuni guyyaan Gabreeliitii fi guyyaan aadaa sirna gadaa kun waliin qabatu. Amma akkasitti namoota keenya gartokkee booji'anii gartokkee barsiifataniiti namoota keenyallee guyyaadhuma Gabreelii guyyaadhuma Mikaa'elaa shanii Mikaa'elaa caamsaa malee irreeffannu baay'ee duubatti illee nurraa deemanii amma ilaalanii tolutti dhufuu qaban. Firaasaatti kan galfate nuyi amma erga firaasaatti deeffannee irreechi tulluu arfaasaa ta'anii firaasaatti galfannee jechaadha. Irreessa tulluu hiikumti isaatu waaqa kadhachuudha. Nuuroobiidha waaqa kadhatanii waaqa kan kadhatan immoo bona malee gannaa miti. Shaneen ganna. Haala saniin bakkatti deeffannee manguddoo biyyaatiinis walgahii yaadaatiinis garsanii godhee manguddumti biyyaatti carraaqnee anillee adda durummaadhaan baay'ee nutti dadhabe anillee abbaan kana godhe ofiinis jechuu baatu baay'ee itti dadhabee itti cimeetaa irra kumaatama hojjetan kabajaa jira. Garuu ofii carraaqee nama ofitti dabalachaa deemee manguddoo ofitti dabalachaa deemee baay'annee bakka kana gahee har'agaa haala kanaan irreeffannaa amma ji'abtoota isaa kana jecha irreeffannaa gaggaadhanitti baanee ture. Kanaaf bakki kun yeroo jalqabumarraa kaasee Oromoon ittuma irreeffataa ture jechaadha. Irreeffataa ture garuu gidduutti addaan cite moo hin lallaafe moo hin ciise moo akkam jennee waan kana. Egaa cite addaan cite jechuu hin dandeenyu inuma laafee inuma egaa harcaatii ta'uu danda'a. Harcaatuma maal uummanni kun gaafachee ture yeroo sanii kana baatee deema irreecha baatee deema naan jedhanii wal qaama arrabsoonis hin jira tokko jira kana baatee deemta maal waan adda addaatitti bultaa kan jedhamu tokko arrabsoo waan jiru kanaan irraa harcaatiidhuma ta'eet maal godhe ayyaantota jechattu ayyaantuun biyya kanaa hin jiru irraa dhabayii kan jedhanii isaanis immoo ittuma hafaniit jabeechanii isaanii wajjin uummanni deemu qabu maaliif kophaa deemee kan irreeffatu sun harcaatii jalaa taanaan kana ta'e duudhaa furii kan jedhamu garuu waan har'a jalqabee dhalootuma abbootii raafilee keenya akaakayyuu keenya darbaa dhufee jedhama. Oromoo duriitumatti irreeffachaa. Duudhaan furii kun kanuma duriiti.
kan jedhan abbootiin keenya muudaa furii jechaanu achumarraa maddee jedhama. Muudaa furii gaa nama barbaachisaa kan isin ibsa. Ka'umsi muudaa furii hulluuqoo kan jedhamu hulluuqoo furii jedhama. Hulluuqoo kan jedhamu dhahaan gurguddaa lama ammas agarsiisuu danda'a. Jira kun saniin jira itti nu jalaa ijaaranii nu jalaa daangeessanii ijaaranii of keessa oolfatan. Kunoo hin jire sanitti agarsiisa. Hulluuqoo furii sun jala hulluuqaniiti bara darbee nu bara darbee nagaan nu hulluuqsisii kan dhufumoo nagaan nu gahii jedhee kecha hulluuqee to'a. Yeruma irreechaa dhufanii jecha. Kecha hulluuqee waaqa karata Oromoon ayyaantuun dursee xirreeffatee hulluuqaa ittaansee uummanni xirreeffatee hulluuqa. Hulluuqnee bara kana kecha bara dhufutti immoo nagaan nu gahii nu hulluuqsisii kan jedhu akkasitti waaqa kadhata. Hulluuqoo sun dhagaan isaa gurguddaadha. Dhagaa guddaa lama mataa isaa wal qabata akkanatti walitti isa keessa moo'ichaa. Jalli isaa immoo nama dabarsaa akka ulaa kecha hulluuqanii qaba karra qaba. Isa jala hulluuqee Oromoo waaqa kadhataa. Bara lafa kana qabatanii teeleen kun miidiyaan kun asitti bakka kana qabatu muka gurguddaa irraa jiksanii muka gurguddaa Oromoo bara isaa yaadattu bara isaa bara kan daa'imaa bara san xinnaadha garuu ilmaan toora qabdi. erga jalqabamu Hayila Sillaasee keessa toora Hayila Sillaasee keessa tarii bara jaatamii jaamiti kan jijjiiramne dhufe bakka Oromoo jaatama keessa jaatamoota keessa akka bara keessa. lakkoofsa bara keessa kana. Jaatamoota keessa dhufeetoo saniin duras ta'uu danda'a jalqabni isaa xinnoo dogoggora yoo san garuu dallaan ijaaramaa jira. Daa'imummaa kiyya warra kiyya wajjin dhufee dallaan ijaaramaa jira. Dallaan itti ijaaramu yeroo sadii jalqabee amma gaa maal ta'e yoo jettee durumaa jalqabee irreecha kanatti irreeffata durumaa jalqabee tooyi hulluuqoo jedhama. Hulluuqoo kun dhagaa gurguddaa lama siin jedhisantu wal qabataa. Muka immoo yeroo sana yeroo dallaa ijaaran yeroo duubatti ijaarsa godhamu sanii gurguddaatu ture muka jajjabaa birbir waan ejersa gaattiraa biyya keessaa gurguddaa kanatu ture. Isa irra sarara muraniiti irra jijjigsaniiti bakka hulluuqoos keessa oolchanii muudaa olaanuu fi muudaa gadaanuu jedhamee waamama. Muudaan olaanuu kan jedhamu bakka hulluuqooti. Muudaan har'a irreeffamu kun muudaa gadaanuu jedhama. Muudaa olaanuu san jalaa itti daangessanii too jalaa ijaarran muudaa gadaanuu kanatti irreeffachuu qabu Oromoon akkanatti irreecha kana irreeffachuu qabu. Haala kanaan seenaa isaa akka kana fakkaata jechuudha. kana fakkaata. Muudaas kan jedhame dhadhaa muuda Oromoon jiidha kana gaa dhadhaa muudataa niyyataa waan ta'e gaa kanaan nageechee kanaan saana horii kiyya naatiksi jedhee niyyatee dhadhaa muudaa dhalee muudaa iddoo muudaa jedhamee muudaa jedhamee dur Oromoon durumaa jalqabeeti waaqatti kadhataa amantii isaa irreecha isaatti gaggeeffata jedhanii waan abbootii keenya irraa darbeetillee dhageenyeen jira. Inni biraa wannollee itti labsataa ture Oromoon. Asirratti yoo waan ta'e walii labsu Oromoon akka labsi ammaa kana miidiyaan hin jiru miidiyaadhaan hin himamu waan mootummaa irraa itti darbullee asirra dhaabbatee waan akkasii jedhee bitaaf lallabata kan jedhamu caffeerraa illee waan dhufe uummatatti dhageessifachuudhaaf tulluu kanarratti bahee maaliif tulluun bitaaf isaa urufaa tulluun kun jidduu jira asirraa lallabataa jedhanii guddoota irraa kan dhaga'ee kanallee dhaga'ee. Wanni amma fakkeenyaaf akka caffeetumaa sirna gadaa keessatti tulluun cuqqaalaa amma awwaala nabbi achi kanaaf akka sanitti iddoo kanarra haa ta'u ni amma iddoon kun gosa jaangalaa jala gosa kan abbaan dirree wanni beekta jira isaas warri gosa sila abbaan dirree kana gosa kan barbaadu
hayyee gosti isaa amma akka tilmaamaatti gosoota sadeen kanatu toora kanarra dhufee jira. Garuu abbaan dirree ammatti adda bahee gosa kana jennee wanni akka gaafachuu jira. Abbaan dirree kan jedhamu abbaan tulluu kanaa kan jedhamu kun odeeffannoo isaa sirriitti hin qulqulleeffanne. Dhugaa irreecha kanatti deemnee qoratu tulluu kan qabnee jirru gaafachuu illee safuu Oromootiin abbaa tulluutti dura eebbifata. Abbaa tulluutti dura ba'a. Kanallee gaafannee jirru galuu abbaa tulluu sana namoonni muraasni illee jiru nuun jedhanii turanii namoota sana ittis dhiyaachuu hin dandeenye. Mul'attis ba'uu hin dandeenye namoota sana dabalee garuu amma yeroodhaan ayyaattuu warra jiru Isaan ittiin deema jecha. Isaan ittiin deema maaliif isaanuma guddisnee turre maal jedhanii nuti abbaa tulluuti nuti abbaa seerichaati abbaan tulluu ganama hin jiru abbaan tulluu sun gadee duubatti dheechinan tulluun kun abbaan tulluu jedhee manguddoon biyyaa kanarratti manguddoo saniin itti dabarree odeeffanne malee abbaan tulluudha abbaan qe'ee kanaa kan biraa ture manguddoo biraa turedha. Garuu jarri sun hin gatan gannaan itti dabarree amma warri ayyaantu warra hoggaadhaan biyyoota hojii keessaa irratti ba'anii tattaaffatanii isaanii kabajachaa dhugaa dubbachuudhaaf bara rakkootillee bara uummanni kuunillee irraa hafellee isaan yookiin itti ba'aniitu kadhachaa turanii waan gosti dhiisnanii warri haadha bayyii warri ayyaantuutti ba'anii waan kana walitti fufsiisanii asiin ga'an. Ta'u hayyee egaa akka waliigalaatitti amma gara uumatitti haga kaleerra haga har'aatitu irra wayyaa fuulduraaf tarii dhaloota wanni amma gara duudhaa ganamaatitti deemudha. Wanti dhaloonni gochuu qabu. Dhaloonni waan gochuu qabu amma waan gaarii argaa jira. Fuulli deebi'aa jira. Kana itti nu waa fufuun jedha. Dhaloonni waan abbaan gate isaan abbaan gaafa cabse foormi jaballechaa jedha. Dhaloonni itti fufee ta'uu waan hojii kana cimsee ta'u aadaa kanatti bulcheechanii jiru. Aadaa kana akkanaan itti ilaalaa jira. Akka waan akka duubatti hafaa akka waan waaqni jibbee waan ala ta'ee tokkotti ilaalaa jira. Dhaloonni kun waan isaa kana barbaadate ulfina isaati. Oromoon marga jiidhaa qabatee waaqa homaa nu doon qaba. Waaqa dubbisa Oromoo waaqa kana nu roobee waaqa nu kana waan ta'eef dhaloonni kun waan kana qoratee sarana dhalootatti darba waan ta'eef qoratee ta'u waan isaa beekee jabaatee deemuu qaba. Dhaloonni waan argaa jiru gargaarsa suura wajjin nu kaase naggeessa diimamu